Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangeeti. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa seera guddifachaa fi dhimmoota guddifachaadhaan wal qabatan irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaa fi keessummoota sadii as istuudiyootti affeeradhee jira. Keessummaan keenya inni jalqabaa aadde Mariimaa Amaanoo jedhamu. Biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanitti daayireektara mirkaneessa mirgaa fi nageenya daa'immaniiti. Keessummaan keenya inni lammaffaa immoo obbo Aanolee Tufaa jedhamu. Waajjira Abbaa Alangaa aanaa magaalaa Finfinneetti abbaa adeemsa yakkoota adda addaa fi hariiroo hawaasaati. Keessummaan keenya inni sadaffaan ammoo obbo Urgeessaa Tsaggaayee jedhamu. Magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira Abbaa Alangaa kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiiti. Mariisaa kan isin wajjin turu ammoo waan Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayyee keessummoota keenya waamicha keenya kabajtanii as istuudiyootti waan nuuf argamtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis ulfaadha. Baay'ee gaariidhamee aadde Mariimaa isinirraa kaa'ate. Hiikoo isaatiin haa jalqabnu. Guddifachaa jechuun maal jechuudha? Saba Oromoo biratti guddifachaan iddoo akkamii qabaa? Wanta jedhuun haa jalqabnu. Guddifachaan adeemsuma jiru keessatti akka biyya keenyaatti kan raawwatamu san keessaallee saba Oromoo biratti kan raawwatamu. Sabni Oromoo saba isaas haa ta'u saba isaas kan taane haala garaagaraa qaba. Kana keessa guddifachaan tokko jechuudha. Oromoomsuu keessaa guddifachaa kana kan fudhatu tokko firarraa fudhachuu danda'a. Maatiin tokko gonkumaa finna dhalan qabu yoo ta'e, lammaffaa immoo dhala qabaatee yookaan intala yookaan dhiira hin qabu taanaan haalli inni walirraatti guddifatu jira jechuudha. Daa'ima san fudhatee akkuma daa'ima isaatti waan daa'ima isaatii taasisuu qabu sirnoota garaagaraatiin haalli inni itti fudhatee guddifatu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana aadaa bareedaa kana akka addunyaattis akka inni itti baramu haalli itti ta'ee jira jechuudha. Daa'imman rakkinnaaf saaxilaman jennee nu ilaallu filannoowwan kunuunsaa wanta jedhamu jira. Daa'imman rakkoof saaxilaman kana keessaa guddifachaan isa tokko jechuudha. Akka filannoo kunuunsa daa'ima maatii dhabee rakkoof saaxilame tokko maatii akka argatu kan taasisu bu'uura seeraa qaba. Seera san bira darbee qajeelfama garaagaraa akkaataa itti raawwatamu san itti bahee haalli inni itti raawwatamaa jiru jira jechuudha. Biyya keessa qofaa miti hanga biyya alaatti kan raawwatamaa turee fi yeroo ammaatti kan biyya alaa dhaabbatee sirni guddifachaa biyya keessa sun akka itti fufetti kan jiru ta'uu isaati. Baay'ee gaariidhamee obbo Aanolee kaasanii jiru hiika guddifachaa. Ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Hiika akkamii qaba guddifachaa jechuun? Guddifachaa jechuun guddisuu yookaan ammoo kunuunsuu waan jedhu irraa maddi isaa sanumarraa kan dhufedha. Inni kun ammoo hiika guddifachaa jedhuuf seerri maal jedhaa? Kitaabonni garaagaraa ammoo hiikaan guddifachaadhaaf kenname jira jennee kitaabolee barraa'aniif akkasuma ammoo seenaa fi wanta dhagahaa guddannee fi argaa guddanneerraa guddifachaa jechaan firooma karaa guddisummaatiin uumamu jechaadha. Inni kun immoo seera maatii seera maatii kan mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akkasuma immoo seera fooyya'ee kan federaalaa keessatti guddiftummaa jechi jedhu ifatti hiika qajeelaan guddiftummaa kana jedhee kaa'u irraa akkaataa guddiftummaan sun itti uumame lafa kaa'uu irra filata. Kana jechuun ammoo guddiftummaan kan uumamu walitti dhufeenya namni tokko mucaa guddifachaa taasifamu wajjin waliigaltee raawwatamuudha ka jedhuun akkaataa guddifachaan itti raawwatamu qofa kan ibsee bira darbeedha jechuudha. Baay'ee gaariidhamee obbo Urgeessaa keessayyuu heera mootummaa irraa kaaseetti hanga seera maatii mootummaa federaalaa keessattis kan naannolee keessatti illee tumameera jedheetiin yaada. Tokkoffaa irratti hiika akkamii qaba? Kaayyoon isaa maalidha? Bu'uuruma seera kanneen amma kaasuuf yaale kanneen irratti bal'inni akkamiitiin ilaalamee dhimmi guddifachaa kun wanta jedhamee naa ibsa?
Tole galatooma. Akkuma isaan kaasuudhaaf yaalani guddifachaan seeraan wal bira qabnee gaafa laallu seerota kana keessatti heera mootummaas seera maatii kan federaalaas kan naannoo keessattis amala isaatiin seeronni yeroo baay'ee yeroo ba'anii jechoota hiika kennu. Gaafa laallu guddifachaa jecha jedhu seeronni kun hiikan kennine jechuudha. Garuu keewwattoota dhimma guddifachaa irratti heera mootummaa keessas fi seerota maatii kan naannoos kan federaalaa keessa ta'an keessattis gaafa laallu achirraa kaanee guddifachaa jechuun kanaa jechuu dandeenya jechuudha. Haaluma kanaan heera mootummaa keessatti guddifachaan akka mirga ta'etti tumee jira keewwata 36 muraashan jalatti heera mirga daa'immaniitiin wal qabate jechuudha. Seera maatii keessattis seera maatii kan federaalaa fi kan naannoo baay'eesaa waluma fakkaata. Kan naannoo Oromiyaa seera maatii keewwata 197 jalatti kaa'ee jira jechuudha. Guddifachaan mirga akka ta'ee fi innis kan uumamu karaa sirna aadaa uummataa fi waliigaltee guddisaa fi daa'ima yookaan guddistuu daa'ima sanii jidduutti taasifamuun firummaa uumamuudha. Firummaan akkuma beekamu seera keessatti gara lamaan uumama jechuudha. Tokko dhalootanii lammaffaan gaa'ilaan jechuudha. Guddifachaa sadaffaadha jechuudha. Guddifachaadhaan firummaan uumamuu danda'a jechuudha. Kaayyoon isaas wal bira qabnee gaafa laallu aadaa keessaa seera kana keewwata kana jalatti guddifachaan kan inni taasifamu sirna aadaa uummataatiin yookaan waliigaltee qaamolee guddifatuu fi guddifatamu sanaan jedhee waan kaa'eef sirna aadaatiin wal bira qabnee ilaallu kaayyoon isaa akkuma sila ka'ee namni tokko uumamaan yookaan balaadhaan daa'ima qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Daa'ima qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf namni daa'ima hin qabne kuni warra daa'ima qaban seera sana guutee warra daa'ima qaban irraa daa'ima keessan naa guddisaadhee gaafatee fudhachuu akka danda'uttidha jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan faayidaa nama guddifatu sanaaf. Sababni isaas maatiin qaboo ta'e yookaan ijoolleen qaboo ta'e dhaloota itti fufsiisuudhaaf hortee warra sanaa itti fufsiisuuf aadaa Oromoo keessatti immoo namni tokko dhaloonni isa booda dhufu soraan isaa akka hin jigne jedhama guddifata jechuudha. Lammaffaan faayidaa daa'ima saniitiif jechuudha. Daa'imti immoo uumamaan tarii maatii haadha abbaa dhabuu dandeessi nama guddisu. Daa'imti kunuunsa barbaaddi. Daa'ima kan jennu nama waggaa 18 gadiiti. Sammuu fi qaamni isaanii waan baay'ee hin bilchaannee fi wantoota adda addaa waan akka qallabaan wal qabatee guddisa adda addaa balaa adda addaa irraa ittisuudhaaf waan nama san barbaachisuu fi yoo maatiin carraa adda addaatiin irraa du'anii yookaan immoo badanii yookaan immoo kan maatiin hin beekamne daa'imni gatamanii argaman kun nama isaan kunuunsu akka maatiitti waan ta'eef faayidaa daa'ima kanaatiif guddifachaan ni taasifama jechuudha. Kanaaf kaayyoo kana lamaaniif jechuudha kan ni taasifamu. Baay'ee gaariidha. Akkaataa amma kaasaa turtan jechuudha. Aadaadhuma uummattoota biyya kanaa keessaayyuu aadaa saba Oromoo biratti guddifachaan kun aadaa cimaa akka ta'e ni beekamaati. Garuu ija seeraatiin yommuu laallamu akkuma isin amma kaasaa turtanii waliigaltee ni raawwatama. Kan guddisuu fi kan guddifatamu warra guddifatamu jechuudha. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf amma namni tokko mucaa obboleessa isaa kaasee osoo guddisee yookaan ammoo akkoon mucaa ilma ishee osoo guddiftee isaan kunniin akkaataa kamiin laallamuu danda'u maalidhaa fi seeraan kaasaa jirta waan ta'eef inni kun akkamitti laallama ija seeraatiin yommuu laallamu kan barbaade. Guddifachaan ulaagaawwan adda addaa qaba. Achi keessaa guddifachaan gaafa taasifamu firooma dhiigaa addan qoodne jechuudha. Namni tokko fira isaa guddifachuu danda'a jechuudha. Garuu guddifachaadha jedhamuudhaa fi kaayyoo sila jenne san laaluu danda'u qabna jechuudha. Tokkoffaan namni daa'ima sana faayidaa isaatiif yookaan immoo faayidaa daa'ima saniif jedhee ulaagaa guddifachaa san guutee waliigalteen guddifachaa kun immoo kanuma achitti taasifamee dhiifamuu osoo hin taane mana murtiitti dhiyaatee mirkanaa'uu qaba jechuudha. Akka seerota kanaatti hin mirkanoofne taanaan bu'aa guddifachaan hordofsiisu sana hin hordofsiisu jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf daa'ima firaasaa yookaan obboleessa isaa yookaan daa'ima firaasaa fuudhee kunuunsuu guddisuu barsiisuu danda'a. Kun hin dhorkaa miti. Garuu boru mirga guddifachaan yookaan immoo bu'aa guddifachaan hordofsiisu. Fakkeenyaaf dhaaltummaadhaan wal qabate. Akka guddifachaa jalatti maal jedhaa daa'imti tokko si'a tokko guddifatame taanaan akkuma daa'ima nama guddifate sanitti ilaalama jedha. Haala kamiin iyyuu akka daa'imuma namni sun dhaleetti ilaalama waan ta'eef mana murtii yoo mirkanaa jechuudha. Mana murtii mirkanoofnee ta'e boru tarii yoo namni sun waa ta'e anis ilma isaatii
jedhee dhiyaatee qabeenya dhaaltummaa gaafachuu hin danda'u. Maaliif mana murtiitti mirkanoofne waan ta'eef gara aadaatiin seera guutee guddifaturre mana murtiitti mirkanaa'uu qabeedha. Seera biyya keenyaa jalatti guddifannaan sirna aadaatiin taasifamus kan waliigaltee jara lamaatiin taasifamus mana murtii dhiyaatee mirkanaa'u malee bu'aan qabu jedha. Kanaaf dhiyaatee mirkanoofne yoo ta'e guddifachaadha. Bu'aa guddifachaan hordofsiisan boru dhaaltummaadhaan maaliin ol qabatee gaafii sana gaafachuuf hin danda'u jechuudha. Garaagarummaa isaanii isa kana jechuudha. Addee marii maasinitti deebi'aate akkuma waliigalatti biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii irratti illee hojjettu waan ta'eef dhimmi kun mee akkamitti ilaalama keessaa guddifannaadhaan wal qabateeti haalli qabatamaadhaan jiru maal fakkaatame? Guddifachaa wal qabatee wanti qabatamaan jiru kanaan dura aadaadha guddifachaan. Gara seeraatti dhufu hawaasni keenya aantummaa qaburraa kan ka'e dhimmoota kaasaa jirru sanirra bu'uura godhate haalli inni itti guddifatu jira jechuudha. Yeroo ammaatti garuu guddifachaan daa'imman rakkinnaaf saaxilamanii baay'ee isaanii kan rakkinnaaf saaxilamne faayidaa garaa garaatiif maatiidhaaf haalli itti kennu jira, firri firaaf haalli itti kennu jira. Martinuu garuu daa'imman rakkinnaaf saaxilamanis haa ta'u kan maatiin dabarsee kennu yoo ta'e mana murtiitiin mirkanaa'uu qabaachuu qabaadha. Mana murtiitiin yeroo mirkanaa'u ulaagaalee guddifachaa namni guddifatu tokko guutuu danda'uu qaba. Daa'ima san maatii fidu sun daa'ima san guddisuuf gahumsa qabaayi. Dantaa olaanaa daa'immanii isa olaanaa jennu san bira qaqqabuudhaaf tokko maaliin guddisa qabeenya qabaa guddisuudhaaf. Fayyummaan isaa hoo maal fakkaata namni kun umriin nama sanii hoo haalli gaa'ela isaa hoo umriin isaa 25 ol 65 gad ta'uu qaba. Maaliif daa'ima kana yoo kunuunsu barsiisee guddisee sadarkaa ittiin gahuu qaba waan ta'eef umrii san keessa daa'ima kana kunuunsuu danda'a. Tuunta rabbii taate jechuudha. Ulaagaalee jiran keessaa haalli fayyummaa isaa daa'ima kanarratti miidhaa kan geessisne ta'uu fi naannoo isaatti namichi kun yookaan namni guddifachaa fudhatu kun fudhatama qaba hawaasa keessatti. Daa'ima qabaachuu danda'a, qabaachuu dhabuu danda'a. Yooma daa'ima qabaateyyuu daa'imni inni ufii inni kunuunsaa jiru sun haala kamiin qabaa jira dhimmoonni jedhamanii fi darbees gaaf ulaagaa guutuu qabu namni kun yakkarraa bilisa ta'uu wantoota hedduu ulaagaan isaa kana guutee yoo jedheen booda daa'ima kana kennamuufiin duratti kan amma akkasiin jedhu daa'imman keessattuu gatamanii argamanii dhaabbilee guddisaa garaagaraa keessa jiraniif. Ulaagaa kana hin guutatee ulaagaa kana guutatee erga dhufee booda ogeessi hawaasummaa ramadamee gara mana daa'ima nama fudhatuu san erga dhaqee booda qorannoo gaggeessa jechuudha. Haala jireenya isaa, haalli inni hawaasummaa qabu, wanti waraqaa saniin ala jiran waa hedduu jira waan ta'eef naannoo manaa fi hawaasa san keessatti qorannoon gaggeessamee ogeessi hawaasummaa erga mirkaneessee booda daa'imni sun yookaan daa'imattiin sun maatii saniif erga ramadamee sanaan booda qaama seeraa bira dhaqame jechuudha. Qaama seeraa bira dhaqame waliigalteen galama mana murtiitiin guddifachaan sun mirkanaa'aaf jechuudha. Yaanni kenna erga kennamee booda. Inni biraa kan firri kennu jira. Yeroo baay'ee amma firri walii dabarsee haalli daa'imman walii kennu jira. Kun ammoo biyya keessatti baay'ee hin baay'atu. Amma biyya keessa taa'anii guddifachaadhaan mana murtii dhaqanii akkasii walii mirkaneessisuu osoo hin ta'in haala addaatiin maatiin tokko firri isaa biyya alaa jira taanaan daa'ima kiyya guddifachaan kenneeraafi jedhameeti gara biyya alaatti deemuuf wanti deemamu jira jechuudha. Sanirratti yaada kennas wanni mana murtii fudhatu hin jiru maatii santu dhaabbatee kenna jechuudha. Daa'ima maatiin qabne sani caasaan kenna dhaabbatee yookaan ogeessa achirratti hojjetu sun dhaabbatee kan kennu ka bakka bu'e. Kanaaf isa kanatu jira guddifachaa karaa lamaan lala. Tokko ka maatiin ofii isaatii dhaabbatee kennu, inni biraa daa'imman maatiin qabneef qaamni mootummaa caasaan kenna kun kan dhaabbateeti kennutu jira jechuudha. Seerota biyya keenyaa keessatti heera mootummaa irraa ka'eeti kan kanaan dura ture seera maatii keessatti illee jechuudha. Tumaan waa'ee guddifachaa kana ibsuu irratti maatiin biyya alaatii dhufe illee daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne yookaan ammoo rakkinnaaf saaxilaman guddifachuu akka danda'an kan warra biyya keessa illee guddifachuu akka danda'an ni ibsaa ture. Amma garuu akkuma isin jettani heerri maatii biyya alaatii dhufanii guddifachuu barbaadan kana hin dhoorka waan ta'eef isarratti keessayyuu heera mootummaa wajjin seerri jiru
xiqqoo walitti hin bu'u qabatamaadhaan wanti lafarratti isin argitan hoo maal fakkaata wanta jedhume achumarratti naa dabala. Wanti guddaan kanaan dura daa'imman kara lamaan guddifachaa kan argataa turani kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jedhameeti. Kana kan godhameef maali dantaa olaanaa daa'immanii isa jedhamu saniif daa'imman rakkoof saaxilame takka jireenya fooyya'aa tokko jiraachuu qabdi maatii argachuu qabdi karaa jedhuun guddifachaan kun guddifachaa biyya keessaa fi guddifachaa biyya alaa kan firaa amma biyya alaa yeroo deema kan firaa jira darbee ammoo qaamoleen garaagaraa hawaasni biyya alaa sun warrootni adii haalli itti fudhatan ture. Warri adii kun eessaa fudhataa ture dhaabbilee garaagaraa keessaa fudhata dhaabbata kunuunsa daa'immanii keessaa fudhataa turanii sun ulaagaa guutamuu qabu keessa darbeetii kan fudhataa turan. Inni lammaffaa warra firaan kan fudhatan namni tokko yookaan obboleetti asii qabaachuu danda'a daa'ima obboleetti isaa obboleessa isaa darbees obboleetti hima ofii guddifachaadhaan jedhee biyya san geessee jireenya fooyya'aa haa jiraattu karaa jedhuun haalli inni itti fudhatu jira jechuudha. Qorannoowwan daa'imman kanaan dura biyya alaa deeman irratti gaggeessameen ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa ammaa 2009 dura yeroo dheeraa fudhateeti kan gaggeesse gara waggaa 6-7 ol fudhatee gaggeesse daa'imman gara biyya alaatti deeman kunniin xiinsammuu isaanii eenyummaa isaanii irratti miidhaa guddatu qaqqabaa ture. Sababa sanarraa kan ka'e 2010 gurraandhala 7 2010 jechuudha. Manni mareem raggaasisee san bira darbee labsii lakkoofsa 1170 muraa 2010 mirkaneesse jechuudha. Rakkoo san erga kaasee qorannoon sun erga dhiyaatee manni marichaa guddifachaan biyya alaa kan firaas haa ta'u kan dhaabbileen garaagaraa qaamolee hawaasaa garaagaraatiif biyya alaatti kennamu dhaabbachuu akka qabu rakkoolee daa'imman irratti dhufaa jiru qorannoodha erga mirkaneesse sanirraa jalqabee guddifachaan biyya alaa kan firaas haa ta'u kan dhaabbileen garaagaraa hawaasni fudhatu sabaan keenya kan ta'an dhalootaan uummata keenya kan ta'an akka dhaabbatu ta'ee jira jechuudha. Yeroo ammaatti kan biyya keessaa bal'inaan gaggeeffama. Erga saniinumaa wanti gaariin jiru daa'imman bal'inaan gatamaniiti dhaabbilee garaagaraa keessa galan amma baay'een daa'imman gatamanis hedduun qabnu. Tokko hubannoon hawaasaa hojjetamaa tures daa'imman akka feeteedhaan gatamanii kama maatii qabutu boru daa'imni kun deemtee si fayyaduu dandeetti karaa jedhuun maatiin waa hojjetee guddisuu daa'imman kana barsiisuu kan danda'u lakki ani hin danda'u hiyyeessa waan ta'eef hojii humnaa hojjedha waan ta'eef hojii xixiqqishoo irra bobba'ee jira waan ta'eef jedhaniiti haalli dallaalaa soobamanii itti kennaa turanii jira jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana daa'imman gatamanis lakkoofsi isaanii hirdhataati kan dhufe dhaabbileen qixa saniin yeroo san baay'inaan jiranis baay'ee xiqqaatanii dhaabbileen hawaasumaaf tajaajila hawaasummaa hin hojjanna jedhanii daa'imman kanarratti hojjetaniitu kan jiran waan ta'eef waan gaariidha kan jedhu sani. Baay'ee gaariidha. Mee obbo Waanolee guddifachaa biyya keessaa kana akkaataa kanaan seeraan illee jajjabeessuun akka uummatatti akka biyyatti faayidaa akkamii nuuf buusaa wanta jedhume achirratti yaada kan kee. Baay'ee galatooma. Akkuma amma kaasaa turan jalqaba daa'imti tokko guddifachaa akkamitti kennamuu danda'a ka jedhamu ilaaluun barbaachisaadha. Jalqaba irratti daa'ima takka guddifachaa kennuudhaaf faayidaan daa'ima sanii eegamuu danda'a. Namni daa'ima san guddifatu faayidaa daa'ima sanii kabachiisuu danda'a ka jedhu manni murtii yeroo guddifachaa mirkaneessu ni xiinxallaa jecha ragoota dhiyaatan irra dhaabbate. Itti aansee guddifachama kanatu eenyutu guddifachuu danda'a eenyutu guddifamuu danda'a waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha jecha. Guddifachaa namni tokko guddifatu nama mucaa guddifachuu ta'uudhaaf umrii isaa waggaa 25 olii ta'uu qaba. Yoo ammootu abbaa manaa fi haadha manaa ta'an lamaan keessaa inni tokko waggaa 25 ol ta'e ka 25 guute yookaan achi ol ta'uu qaba. Haala addaatiin immootu haalli namni daa'ima san guddifatu waggaa 18 iyyuu ta'e daa'ima san guddisuudhaaf humna gahaa qaba jedhee manni murtii yoo itti amanee jedhee haala addaatiin jecha namuma waggaa 18 guute saniif illee haalli itti kennuu danda'u seerri maatii Oromiyaa ifatti kaa'eera jira jecha.
nama akkamitti guddifamuu danda'a yoo jenne namni guddifamuu danda'u nama umriin isaa waggaa 18 fi guddistummaa jalatti kan bulu ta'uu qabaa jecha. Egaa kun akkana ta'e guddistummaan biyya keessaa faayidaa maalii qabaa waan jettu kaastanii jecha. Guddistummaan biyya keessatti keessattuu labsii federaalaa ka 1070 seera maatii federaalaa kan fooyyessuuf bahe suni namni biyya alaatii dhufee namni biyya alaa akka duraasanii guddifachaa fudhachuu hin danda'u ka jedhu keessa haqee jira jecha. Inni sun haqamuun sababni amma ka'e kun irra dhaabbatameeti haqame. Hanga haqamee ka'e ammootu faayidaa maalii guddifachaan kun hawaasa biyya kanaatiif buusaa jira. Haqamuun isaa hoo sirriidha jennee yoo laalle guddifachaan biyya keessatti raawwatamu maatitti ilmoon bakka itti guddifachaa kennamte sanii akkaataa maatiin itti ilaaluu dandeessutti maatiin nageenyummaa isaa nageenyummaa daa'ima guddifatame sanii hordofuuf akka danda'uuf haala guddistummaa isaa haala guddistummaa daa'ima sanii daa'ima guddifachaa kenname san haala nageenyummaa isaa namni akkuma namni gariin yeroo keessattuu yeroo haala qorannoon labsii amma fooyyee warra biyya alaa kan guddifanne dhorkame kanarratti biyya alaa guddifatanii faayidaa galii garagaraatiif haalli itti oolchaa turan jira. Haa ta'u immoo gaafa biyya keessatti guddifachaan kun biyya keessatti raawwatamee jedhee mirga daa'ima sanii maatitti dhiyoo jira, biyya isaatti dhiyoo jira, to'achuudhaaf itti dhiyoodha waan ta'eef akkasuma ammootu lammii biyya dhaaluu danda'u horachuu dandeessisa waan ta'eef isuma kanarra dhaabatee faayidama biyyaatii fi faayidaa daa'ima guddifatamuu san irra dhaabbatameetiin ka dhorkamee jecha warri biyya alaa kan guddifanne jecha. Baay'ee gaariidha. Boorgeessaa asumarratti yaada kana cimsuudhaaf keessayyuu seerri fooyya'ee beekuun kan lammiileen biyya alaa daa'ima asii fudhanii akka hin guddifne dhorku kuni tarii faayidaa akkamii qabaata addee Mariimaan dura kaasaa turani rakkoon xiinsammuu rakkoo ijoolleen eenyummaa isaanii irratti qabaatan rakkoo akkasii hir'isuudhaaf akkasumas ammoo rakkoo namaan daldaluu kan illee hir'isuudhaaf faayidaa qaba jedhaniiti kan kaasan jiru waan ta'eef isarratti mee yaadni kan kee maalidha? Akkuma dura jenne egaa guddifachaan ofiitii isaa irra gaaf laalle keessattuu akka uummata Oromootti sirna gadaa keessatti guddifachaan akka dhaabbata yookaan akka instituushinii tokkotti ilaalama jechuudha. Kaayyoo isaa wajjinis wal bira qabnee gaaf laallu guddifachaan safuu duudhaa sirna gadaa san fi uummata Oromoo wajjin kan wal qabatee deemudha jechuudha. Kunis namni tokko guddifachaa gaafa barbaade keessattuu amma yoo ijoollee hin qabne yoo maseene warra ijoollee qabu san aadaa keessatti waymaanni yookaan immoo adeemsi inni keessa darbu jira jechuudha. Warra ijoollee qabu sanatti namatti ergeet ijoollee sana laalchifatee yoo isaan tola jedhe warra sana uffata bitanii uwwisanii sirna adda addaa haati guddifattu sun daa'ima sana yoo dawurree baatte daa'ima guddaa kana akka waan deessetti hammattee raftee waan akkasii qaba jechuudha. Kaayyoo isaa inni jalqaba isa kana jechuudha. Garuu adeemsa keessaa gara seeratti dhufe jechuudha. Seera erga dhufee booda immoo seerris heera keenya irraa kaasee jechuudha. Amma guddifachaan gosa adda addaa jira. Hayyoonni adda addaa gosa 8tti kan qoodan jira, gosa 4tti kan qoodan jira. Yoo laalle guddifachaa biyya keessaa fi guddifachaa biyya alaa. Inni duraa waa'ee guddifachaa irratti seerri biyya keenyaa bara 1960 kan ba'e seerri yeroo hawaasaa waa'ee guddifachaa hammatee jira. Keewwata 700 irraa kaasee kan jiru jechuudha. 779 irraa kaasee kan jiru maal jedhaa? Namni kamiyyuu jedha. Nama biyya alaa yookaan nama biyya keessaa hin jiru. Duucheetu bira darbee jechuudha. Namni kamiyyuu guddifachuu danda'a jedha. Heerri mootummaa immoo keenya kan bara 1987 ragga'e keewwata 36 mirga daa'immanii irratti muraashan irratti maal jedhaa? Mootummaan daa'ima abbaaf haadha hin qabne nageenyummaa isaanii kabachiisuudhaaf dirqama qabaa jedha. Karaan inni ittiin dirqamu keessaa tokko immoo yoo ofiisaatiif daa'ima sanaaf waan isaan barbaadan guutuu dadhabe dhaabbilee dhuunfaa akka hundaan jajjabeessuu qabaa jedha. Jedha malee waa'ee guddifachaan biyya keessaa kennamu kan alaa kennamu hin jenne guddifachaadhaaf qofa beekamtii kennee darbe.
Seeronni maatii immoo heera kanarra dhaabbatanii heera kana raawwachiisu immoo itti aananii ba'an kan federaalas kan naannoos guddifachaa kan akka seera hariiroo hawaasaa sana osoo hin taane guddifachaa biyya keessaaf alaatiif beekamtii kennanii jechuudha. Seerota maatii kan naannoo kan federaalaa kana keessatti olaalu durumaa guddifachaan biyya alaan jajjabeeffamu. Maal jedha akka haalduree tokkotti manni murtii gaafa mirkaneessu maal laaluu qabeedha. Yoo guddifachaan biyya keessa hin jirre yookaan immoo daa'imti sun biyya keessatti guddifachaa biyya keessatiin rakkoo ishee kan furu yoo jiraachuu baatee jedha malee sadarkaa jalqabaatti filatamu jechuudha. Kanaaf namni dhuunfaa guddifachuu danda'a. Dhaabbileen akka sila ka'e NGO'n adda addaa dhaabbilee siivilii adda addaa dhimma kanarratti mirga daa'immanii dubartoota irratti hojjetan guddifachuu danda'u. Gara sanaan rakkoon daa'ima sanii furama taanaan guddifachaa biyya alaatiif durumaan jajjabeeffamu jechuudha. Kanaaf kan biyya keessaa kun jajjabeeffamuun isaa maaliif aadaa fi duudhaa biyya keenyaa dursa guddifachaa irraa dhufe sun sirna gadaa keessaa dhufe sanaan wal qabatee waan deemuuf jechuudha. Adeemsa keessattuu NGO'n adda addaa kun fuudhanii daa'ima kana madda galii fi daldalaa godhan jechuudha. Gara biyya alaatti dabarsu gara biyya alaatti yeroo darban immoo qorannoo gaggeeffamee labsiisu fooyya'een daa'ima kana ittiin daldaluu qaama isaanii adda addaa irratti miidhaa adda addaa dhaqqabsiisuu waan akka kalee baasanii gurguruun daa'imman waan safuu ta'e waan quunnamtii adda addaatiif daldaluu wantoonni kana waan mul'atanii fi safuu dura guddifachaan irraa keessan hojii waan walitti bu'uuf qoratamee biyya keessatti akka ta'u kan biyya keessaa kun durumas seerri isa jajjabeessaa yoo rakkoon uumamerre qaamni aangoo qabu waajjirri dhimma daa'immanii dubartoota ta'uu danda'a fi qaamoleen dhimmi ilaalu mootummaan biyya keessa waan ta'eef qaamolee san to'achuu qaba. Namni daa'ima guddifate sun daa'ima san akka daa'ima ofii dhaleetti ilaaluu qaba. Adda baasuu hin qabu jechuudha. Erga guddifatee booda dura maseena ta'e erga guddifatee boodarree yoo daa'ima argate wanni sun faayidaan dhabu jechuudha. Daa'ima sana ol caalchisuu hin qabu jechuudha aadaa keessatti. Kanaaf kan seera mirkanaa akkuma jirutti ta'e uummanni akkaataa ittiin ol kakachiisee daa'ima walitti kennu waan qabuuf asii gara biyya alaa deeme garuu safuun kun iddoo sanatti hin beekamu waan ta'eef daa'ima kanarra miidhaa adda addaa qaqqabaate miidhaa xiinsammuu adda addaa daa'imti kun of gatuun aadaa wallaaluun jira. Gara biraatiin kaa daa'ima gara biyya alaatti erguun akka madda galiitti warri ilaalan jiru yoo biyya alaa dhaqee achi maallaqa ergaa maal jedhanii warri ilaalan jiru garuu kaayyoon guddifachaa inni duraa isa kana miti jechuudha. Kanaaf waan carraa qabus hin qabu daa'imti sun miidhamee maallaqni dhufu yoo hafe wayyaa jechuudha. Kanaaf gara tokkoon guddifachaa mirga daa'immaniiti akka mirga daa'imaatti ilaaluu dandeenya. Sababni isaas daa'imti akka seeratti haadha fi abbaa jalatti guddachuudhaaf dirqama mirga qabu jechuudha. Nama isaan guddisu qabaachuu qabu kan isaan guddisus akka qajeeltotti haadha fi abbaadha. Yoo haati fi abbaan hin jirre daa'imti sun sammuudhaanis qaamanis waan hin bilchaanneef nama isaan guddisu nama isaan kunuunsu nama isaaniif qallaba kennu argachuu qabu. Kanaaf qaamni sana godhu yoo hin jirre guddifachaadhaan argachuudhaaf mirga qabu akka mirgaatti waan ta'eef wanti ilaalamu murtiin kamiyyuu faayidaa fi dantaa daa'ima best interest of child kan jedhamu ingiliffaan isatti ilaalcha keessa gala malee maatiin guddifachaa kenna suni maallaqa argachuu maalii miti kan nu cinqu iddoo kanatti waa'ee mirga daa'imaa nageenyummaa daa'ima sanii nu cinqa waan ta'eef guddifachaan biyya keessaa haala kanaan yoo wanti daa'imti suni nagaadhaan baratanii guddatanii seeraan guddatan boru baratee namni waan barbaade argachuu danda'a. Kanaaf kun dursa mirga daa'imaa sanaaf dursa kennuu waan qabnuuf akka itti ilaalame gaariidha. Baay'ee gaariidha. Adde Marimaa ijoolleen keessayyuu amma akkuma kaasaa jirru guddifacha biyya keessaati kan jajjabeeffamu. Erga guddifattoonni ijoollee kanneen yookaan daa'ima rakkoof saaxilama kana fudhataniin booda isin akka biirootti akka caasaa keessan kan sadarkaadhaan jirutti hordoffii akkamii taasiftanii fi amma obbo Urgeessaan kaasaa jiran ijoolleen haadhaaf abbaa isaanii beekuu fi mirga qabu waan ta'eef tarii guddifatamaa maatii isaaniillee dhufanii akka ilaalanii akka beekan kanneen gochuuf irratti isin hordoffii fi to'annaa akkamii gaggeessitu wanta jedhame. Keessattuu irra caalaa biiroon keenya daa'imman waliigalaa irratti akka hojjetu akkuma jiru ta'eeti daa'imman rakkoof saaxilaman isaan maatii hin qabne dhaabbilee garaagaraa keessaa fuudhamanii kennaman kanneentu jira. Daa'imman kanneen ulaagaalee maatiin sun ulaagaa guutu erga guutee kennamanii booda ogeessotuma hawaasaatti manneen murtiitti erga mirkanaa'ee darbee dhaqu. Maatii san biran dhaqanii hin hordofanii fira ta'aniiti dhaqu yoo dhaqanis. Maaliif daa'imni sun maatiin baay'een isaa arginee taanaan daa'ima kana dhoksee guddifachuu barbaada. Kiyya jedhee akka hawaasni hin beekne jechuudha. Namni akka jalaan beeknedha kan barbaadamu yeroo bara ammaatti kan jiru sadarkaa sanarra hin geenye waan ta'eef. Kanaaf dhoksee waan guddisuuf an fira nama daa'ima guddifatee sanfoo yookaan adaadaa yookaan fira dhiyoo wayii ta'eeti dhaqee nagaa gaafadhee haala daa'ima sanii hordofeeti kan bahamu. Kanaaf
hordoffiin jira sadarkaadhaan daa'imman kennaman. Daa'imman kunniin daa'imman dhaabbilee keessaati. Daa'imman haadhaaf abbaa qaban haadhumaaf abbaattu dhaabbatee kenna mana murtii. Qaama mootummaa miti bakka sanitti kan kennu. Qaamni mootummaa dhimma san mirkaneessu garuu maatiin sun gahumsa qabamu gahumsa hin qabu daa'imman san guddisuuf dhimma jedhu san qaama seeraa achi jiru sanitti ulaagaa san guutuu isaa ilaala. Nuti garuu gara mana murtiitti fudhannee daa'imman rakkinaaf saaxilaman kana kan dhaabbilee keessaa fuunee guddifachaa akka kennaman taasisnu kan ulaagaa guutamu san ofii kennaa takka lama sadi jennee erga guutamee booda dhimmi isaanii banamee mana murtiitiin akka mirkanaa'u taasisnee itti deemna jechuudha. Maatii san birattis hanga dhumaatti hin hordofama. Hordoffii taasisneesnis waan gaariidha kan jiru. Ijoollee isaaniitiin qixxaama yeroo ammaa kana namni ijoollee baay'ees godhachuu kan hin barbaanne jira. Tokko immoo ijoollee dhiiraa qabaate ijoollee dubaraa kan hin qabne jira. Isa san ufitti fudhatanii haalli isaan itti guddisan jiru. Kanaaf waan gaariitu jira. Inuma amma maatiin baay'ee jira. Daa'imman barbaadaman santu hin jirredha. Jiraachuu dhabuun ammoo nuuf waan gaariidha. Hojiin sosochii hawaasaa hojjanne nuuf milkaa'ee jira kan jedhu sanii kan qabnu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Aanulee keessayyuu amma akka addee mariimaan kaasaa jiran fakkeenyaaf maatiin harka qalleeyyiin tokko mucaa isaa tokkos lamas ta'uu danda'a guddifachaadhaan yoo humna dhabee kenne achiin booda hoo mirga qaba mirga ijoollee sanii dhaqee ilaaluudhaan yeroodhaan dhaqee ilaaluudhaaf akkamitti ilaalamame maaliidhaaf ijoolleen illee maatii isaanii deebi'anii maatiin hiddi yookaan hiddi dhiigaa isaanii eessa akka ta'e ilaaluuf beekuudhaafis mirgas hawwisiin qabu waan ta'eef kanneen irratti seerri maal jedhamu ta'edha. Amma gaafuma guddifachaan raawwatamuyyuu guddifachaan waliigalteedha jenneerra waliigaltee maatii yookaan mucichaa nama guddifatu san waliin raawwatamu jechaadha. Kana jechuun ammootu namni guddifachaa gaafa kennu namni fudhatu sunis waliigalee fudhateera waan ta'eef abbaa maatii isaanii waan beekuu fi maatii isaanii kana yoo isaan laaluu barbaade laalchisuu dirqama qabaa jecha. Laalchisuu dirqama qaba. Maatiinis ammootu mirga laaluus qaba. Mirga laaluus qaba. Garuu ammootu daa'imni guddifatame suni abbaan daa'ima guddifate suni daa'ima guddifate san akka ilmoo isaatti ilaaluu qaba. Akka ilmoo isaatti ilaale jennaan ammootu fedhii fi faayidaa daa'ima sanii guutuu qaba jecha. Kana jechuun ammootu daa'ima kana yoo inni maatii irraa guddifatame san laaluu barbaade laalchisuu qabaa jecha. Seerrillee kanuma deeggaraa jecha. Baay'ee gaariidha. Obbo Orkeessaa keessayyuu mirga maatii guddifattoota kanneen haa ilaalluuti. Daa'imman guddifatan kan irratti mirga akkamii qaba maatiin guddifatu sun? Achumaan illee wal qabsiisaatee dhimma dhaalaatiin kan dura kakkaasaa turtan san irratti fakkeenyaaf amma gama lamaan dhaaluu danda'u. Maatii irraa dhalatanis maatii guddifatan sana irraallee ijoolleen kunniin gara fuula duratti tarii dhaaluu danda'u seerri maal jedha waan ta'eef. Haa ta'u itti dabalee samma kan obbo Aanuleen kaasanis maatiin daa'ima guddifataan kenne sun daa'ima kenne sanarraa mirga akkamii qaba kan jedhu seera maatii kan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa jalatti taa'ee jira jechuudha. Daa'imti guddifatame maatii isaa duraa waliin hariiroon inni qabu addaan hin cituu jedha. Isa kana kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf seerum keessas taa'ee jira waan ta'eef haala kanaan taa'ee jira. Ibin guddifachaan mirkanaa irree haqamuu danda'a. Seera maatii naannoo Oromiyaa keewwata 213 jalatti taa'ee jira jechuudha. Namni guddifataa fudhate suni yoo akka fudhate sanatti akka abbaatti dantaa fi nageenya daa'ima sanaa eegee hin guddisne taanaan haqamuu irree danda'a. Yoo haqame daa'imti suni gara maatii isaatti carraan deebi'uu ni jira jechuudha. Kanaaf hariiroo isaa addaan citu. Ittaansee kan amma kaastan qaamni guddifate sun immoo daa'ima guddifate kanarraa mirga akkamii qabaa kan jedhu akkuma sila kaafne keewwata 197 seera maatii naannoo Oromiyaa jalatti maal jedhee jira daa'imti guddifatame akka ilmoo haala kamiiniyyuu akka ilmoo nama isa guddifatee sanitti ilaalamaa jedha. Kana jechuun kaa ilmoo isaati jechuudha. Kanaaf namni guddifate sun mirga abbaan daa'ima ofii dhalche tokko irratti qabu irratti qabaata jechuudha. Kana jechuun daa'ima isaati ergachuu danda'a, qallaba kennuu danda'a, barsiisuu danda'a, waan abbaan ilmoo ofirratti qabu tokko ni qabaata jechuudha. Kanaaf mirga akkanaa irratti qabaata. Isa kana jira. Wantoota amma kaafne lamaan kan wal bira qabsiifne immoo mirga dhaalaan wal qabatee jiru kaaftaniin gaafa laallu gama tokkoon hariiroon maatiin daa'imti maatii isaa durii waliin qabu adda hin citu jenneerra. Asitti immoo daa'imti guddifatame nama isa guddifate sanaaf akka ilmoo isaatti ilaalamaa jenneerra.
Kana jechuun warra lama qaba jechuudha namni kun salphumatti. Warra dura isa dhalanii fi warra isa guddifatan kan qaba jechuudha. Kanaaf warra duraa sana wajjin hariiroon erga hin cinne warra ammaa kanaafis akka ilmootti daa'ima biraarra osoo qabaatanii ilmoo sana ijoollee bira addaan bee waan hin ilaalamneef dhaaltummaatti burgaaf dhiyaatan lakkeetti guddifataan dhuftee nuti immoo hin dhalanne jechuun garaagarummaa uumuu hin danda'u jechuudha. Seerri waan maaliif akka ilmoo isaatti ilaalama waan jedheef jechuudha. Kanaaf seeronni kana lamaan erga kaa'anii eenyu dhaaluu danda'a immoo kan jedhu namni tokko dhaaluudhaaf dhalataa ta'uun qofti gahaadha jechuudha. Dhimmoonni biraa dhaaltummaa gadi ta'anii jiran dhalataa ta'uun ulaagaa isa tokko kan biraa ulaagaan jiru jira. Garuu akka dhalataatti dhalataa ta'uun gahaadha. Egaa namni guddifatames akka ilmootti erga ilaalame warra duraa wajjinis erga hariiroon jiru adda hin cinne mucaan kun jara lachuurraa warra lamaan irraa mirga qaba jechuudha. Seerri hin dhorkine waan ta'eef gama lachuu dhaaluu danda'a jechuudha. Dhaaluu danda'a. Tarii dhaaltummaan immoo kan dhaalamu yeroo tokko tokko ilmoo ta'uudhaan kan dhaalamu jira kan biraa immoo dhaamuudhaan yeroon namni du'e sun lafa kaa'ee du'uu ni jira waan ta'eef tarii dhaamuudhaan akkaataan inni ittiin dhaalan ala gochuu danda'u. Innis ulaagaa mataasaa qaba yoo ta'e ala garee lachuu dhaaluu seerri ifatti dhorke hin jiru waan ta'eef dhaaluudhaan mirga qaba jechuudha. Guddifattoonni sunni fakkeenyaaf maatii ta'aniiti abbaa warraa fi haadha warraa ta'aniiti kan ijoollee kanneen guddifatanii isaan kanneen lamaan keessaa namni tokko osoo du'e yookaan du'aan booda maatii biraa wajjin osoo bultii ijaarrate hoo akkam ta'a? Inni kunis achuma keessa taa'ee jira jechuudha. Durumaa guddifachaan gaafa guddifatamu abbaa manaatu guddifate taanan jarri lachuu irratti walii galuu qabu. Jarri lachuu irratti walii galanii guddifachaa kana mirkaneessuu danda'u qabu jechuudha. Tarii jarri lachuu irratti walii galanii guddifachaan kun mirkanaa'ee akka ilmoo isaatti osoo ilaalanuu keessaa tokko yoo du'e namni sun immoo nama biroo wajjiniin yoo bultii ijaarrate namni haaraan dhufu sana wajjiniin raawwatamuu qaba jechuudha. Yookaan immoo akka ilmoodhuma isheetti ilaaluudhaaf dirqama qabdi jechuudha isheen irree. Kanaaf firummaan nama duraa san qofa wajjin daanga'u jechuudha. Kana haaraa dhufte kan wajjin irree mirkanaa'uu danda'u qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha mee aadde Mareemaa isinitti deebi'atee qabatamaadhaan waan lafa jiru irratti ni ilaaltu waan ta'eef guddifachaa kanaan wal qabatee qormaatilee hin jiran akkamitti ibsamu tarii gara duubatti illee deebitanii ilaaluu dandeessu rakkoolee yookaan qormaatilee hin jiran akkamitti ibsamuu danda'u? Guddifachaa wajjin wal qabateeti wanti amma rakkoo ta'eeti dhufaa jiru kanaan dura wayita guddifachaan biyya alaa kennamu daa'imni kun rakkinaaf saaxilame daa'ima gatame maatiin qabu haala jedhuun kennamaa ture guddifachaa biyya alaa. Kanaan wal qabate maatiin dhaabbate haalli itti kennu jira garuu ulaagaa guutan gucoota guutan ragaa tokko maatiin hin qabu yeroo ammaatti deebi'ee maatiin daa'ima kan koo barbaada haalli itti jedhu jira. Waggaa 10 uf duubatti waggaa 15 uf duubatti deebi'ee jechuudha. An maatiidha yeroo san rakkadheeti kan kenne daa'imti kan kee ji'a 3 sii bilbiltii atis dhaqxee ilaaluu dandeetta haala jedhuun haalli yeroo san sobamanii maatiin itti kennan jiru jechuudha. Baay'een isaanii yookaan obboleessa dhufaa yookaan fira dhiyoo fira dhiigaatti dhufeet daa'ima kana barbaannaa bakka dhaqan hin beekamu haala isaan irra jiranis baruu haalli itti dandeenye fi maatiin hedduu dhufanii haalli isaan itti boohaa jiranii jira. Inni biraa yaa guddifachaan yoo kennamee jedhee namni sun daa'ima fudhatu fedhii isaa guutuu ta'uu qaba. Haadha manaaf abbaa manaa qofaa miti namni maatii isa waliin jiraatu mataa isaa fedhinnaa qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf erga fudhatamee booda haala adda addaatiin hin beekamu kaa dhukkubsachuun daa'immanii haala itti dhufu jira. Daa'imman yeroo gataman garaa keessatti yeroo ulfaan irraa jalqabamee gaa'ela keessatti waan ulfoofneef daa'imman kunniin miidhaa garaa garaatti irraan geessisaa turame waan ta'eef baay'ee hubamu gaaf gatanis akkuma arganitti darbatu jechuudha. Kanaaf turmaata keessas dhukkuba garaa garaa haalli itti mul'atu jira. Yeroo maatiin guddifachaa fudhatu sun haala hunda ulaagaa hunda daa'imni kun fayyummaa isaa erga mirkanaa'ee mana yaalaatiin mirkanaa'eeti kan kennamu. Jireenya san keessatti yeroo dhukkubni wayii dhufu itti dadhabanii baay'ee hin dandeenye humna keenyaa ol ta'ee jira. Kanaaf mootummaan nurraa haa fuudhu jedhanii haalli itti dhufan jiru. Kanaan rakkoo guddaa kan ta'aa jiru jechuudha. Isaan lamaan tokko daa'imman dhukkubsattoota wajjin wal qabate fudhatanii baay'ee maatiin tokko tokko immoo kanuma keessatti wanti gaariin itti kadhatanii qabeenya qaban itti fixatanii hanga biyya alaatti dhaqanii haalli isaan itti yaalchisaa jiran kan jiran jiru jechuudha. Kanaaf galata guddaa qabna. Maaliif daa'ima kiyyasoo ta'e yoo dhukkubsatee jedhe homaa gochuu hin danda'u hin gatu waan ta'eef tarkaanfima san deemama waan ta'eef kanaaf ammallee xiqqoo qormaata jennee kan yaannu
sani malee kanaan ala baay'ee gaariidha. Inumaa maatii hedduutu daa'ima barbaacha dhufa kan jedhu sani. Baay'ee gaariidha. Mee bu'aanolee keessayyuu isin akka abbaa langaa tokkotti qormaatileen guddifachaa kanaan wal qabatee isin mudatu maanni? Yeroo hedduu namni osoo keessattuu kaayyoon guddifachaa inni guddaan akkuma jalqaba irra kaasu yaalletti daa'ima abbaaf haadha hin qabne daa'ima ammootu gargaarsa hin qabne guddisuu fi bira darbee ammootu hidda dhiigaa isaanii maqaa hidda dhiigaa isaanii san itti fufsiisuudha. Haa ta'u immoo yeroo baay'ee osoo daa'ima hin qabaatiin haati manaa yookaan abbaa manaa dhala dhabuudhaan daa'ima erga guddifatanii booda egaa daa'ima argatanii booda haalli daa'imni jalqaba itti guddifatame sun itti dhiibamu yeroo itti uumamu jira. Hunda caalaa osoo seerri maatii Oromiyaa kun hin bahin keessattuu akkuma maqaa isaa ibsu guddifachaan seenaa uummata Oromoo seenaa sirna gadaa akkasuma aadaa uummata Oromoo irraa kan madde yoo ta'u inni kun namni hawaasa keessatti guddifachaa osoo mana murtiitiin waliin mirkaneessin guddifachaa yeroo baay'ee raawwatan argaa guddannee jirra jecha. Yeroo hedduu namoonni kunniin keessattuu yeroo seerri maatii bahu dhimmi kun guddifachaan aadaa uummata kanaa ta'ee waan jiruuf osoo seerri maatiin bahin dura namoonni guddifataman akkaataa mirga isaanii mirga namoota sanii silaa seera maatii keessatti hammatamuu qabutu ture. Garuu hin taane kun ta'uu dhabuun ammootu maal fidee jira namoonni hubannoo dhabuurraa mana murtiitti mirkanaa manni waliigalteen guddifachaa kan raawwatamu erga raawwatame booda kan raawwatame kan mirkanaa'u mana murtiitti akka ta'e hawaasni hubannoo dhabuurraa achuma akkaatuma aadaatiin ganda keessatti guddifachaa raawwate guddifachaa eega raawwate booda gaafa yookaan ilmoo dhabeefaa guddifachaa raawwatee erga ilmoo argatee booda daa'ima jalqaba guddifatame san haalli itti dhiibamu jira. Haalli itti dhiibamuu bira darbee ammootu gaafa maatiin guddifate kun boqotanii jedhani haalli ijoolleen jalqaba osoo yeroo isa guddifachaa raawwatan san dhalan ergas booda dhalatan nama kana inni fira dhiigaa keenya waan hin taaneef guddifachaa isaa waan seera qabeessa hin taaneef dhaaluun qabu haalli itti jedhaniitiin namoota baay'ee dhaaltummaa keessaa mirga silaa daa'imni sun argachuu qabu keessaa haalli itti buqqisanii namoota rakkinaaf saaxilanimi bira darbee ammootu madda wal dhabbii haalli ta'ee jira. Akkuma beekamu ammootu guddifachaan kun sadarkaa Oromiyaatti uummata Oromoo irraa kaasee hanga sadarkaa addunyaatti maqaa gaarii fi aadaa gaariidha. Aadaa gaariin kun namni Oromoon kan wal guddifachaa walirraa raawwatu gosaa fi gosa walitti dhiyeessuu fi aadaa fi sabaa fi saba walitti firoomsuu fi akkasuma ammootu ilmaan abbaa malee akka hafnee fi waan kana ammootu cimee seera keessatti ulaagaa seera keessatti hammatamuu qabu silaa dhimma Oromoo irraa madde waan ta'eef salphisaniitiin akka ulaagaa isaa salphisuu qaban ture. Haa ta'uuti immootu inni kun ammatti namoota baay'ee mirga isaanii haalli itti dhidhiibee jira. Hubannoon guddifachaa kun ammallee cimee itti fufuu qaba jedha. Guddifachaan kaayyoo qaba, ulaagaa qaba jechuudha. Yeroo baay'ee akka qormaatamtoonni fudhatamu ulaagaa osoo hin guutiin yeroo guddifachaan itti mirkanaa'u ni jira jechuudha. Keessattuu guddifachaan ulaagaa keessaa tokko umuriidha jenneera. Kan guddifatu waggaa 25 ol, kan guddifatu waggaa 18 gadi haala addaatiin daa'ima garaatti jirus guddifachuun danda'ama. Taansee kan jiru maal inni fedhiidha. Fedhiin yoo warra qabu ta'e warri sun fedhii kennuu qaba. Warri lachuun jiru taanaan haatiif abbaan lachuu kennuu qabu. Lamaan keessaa tokko immoo fedhiin qabu taanaan daa'imti sun waggaa 10 ol taanaan daa'ima san gaafatamee akkaataa itti mirkanaa'u ni jira jechuudha. Kanaaf fedhii irratti yeroo tokko namni odootti yaadinnis guddifachaa eeyyameet erga immoo daa'imti sun dhaabbata keessattuu dhaabbata guddisuu wayii erga galtee booda erga daa'imti sun barachuu jalqabdee maal jechuu jalqabdee dhaqee naa kennaa daa'ima koo jechuun jira jechuudha. Wanna kanaaf ni mudata jechuudha. Kan biraa
dhaabbileen tokko tokko immoo dhaabbileen siivilii keessattuu mirga daa'immanii dubartoota kabachiifnaa daa'ima warra hin qabne irratti hojjenna immoo warri daa'ima fudhatan bakkiin immoo isaan itti miidhaa qabsiisan jira jechuudha. Keessattuu amma daa'ima faayinaansiyaalii yookaan immoo qabeenyaan gargaaruu osoo hin taane daa'imti jaalala kan ishiin barbaaddu. Akka ilmoo ofitti qabanii jaalala kennanii fi guddisuurra ittiin suuraa daa'ima sanii erganii inni ijoo adda addaa irraa biyya alaarraa amma kan biyya alaa dhorkuun qofti gahaa miti jechuudha. Isaan kun jiru hundi tokko miti. Isa kana keessattuu dhaabbilee siivilii kanarratti wannuun gaggeeffamuu qaba jechuudha. Inni mudatan kunis yeroo tokko yeroo nu bira dhufu jechuudha. Kan bira daa'immoonnis yeroo immoo achi ba'anii eegumsi bakka tokkotti amma bakkeen guddisa daa'immanii jedhamee too ijoon daa'ima fudhatee guddisu eegumsi yookaan mana dhuunfaa kireeffateeti daa'ima sana mijataa miti baatee yeroo daa'imti baddu ni jira. Wanti kun akkanaa kun ni mul'ata. Kan bira guddifachaan instituutiiniidha sirna guddaadha inneera. Isa kanaan sila daa'ima baay'ee nammachiisuu osoo danda'amu ani ammas qixaarratti hojjetame amantaa dhuun qabu jechuudha. Maaliif hin gaafa karaarra deemnu eessatti argina daa'ima adda addaa gatamanii maal jedhamanii godaanaa karaarra warri jiraatan kun gara sanitti ammachiisuun ni danda'ama tureeyyuu hojiin hojjetamne jechuus hin taane qixa hojjetamuu qabuun instituutiinii bareeda kana qabna odoo irratti hojjetame gaariidha yaadee dhuun qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha mee sagantaa keenyallee gara gooliyaatti deemaa jirra. Adde Mariima bifa dhaamsaatiin jechuudha maaltu ta'uu qaba akkuma jenne ijoolleen guddifataman kunniin warra rakkoodhaaf saaxilamanii kanaafiyyuu faayidaa isaanii eegsisuudhaaf akkasumas ijoolleen kunniin rakkoo namaan daldaluudhaas haa ta'u rakkoo xiinsammuun akka isaan hin mudanne maaltu ta'uu qaba wanta jedhu bifa dhaamsaatiin akkuma walii galatti guddifachaa kanaan wal qabsiisaati. Tole guddifachaadhaan wal qabateeti tokko kan ta'uu qabu hanga ammaatti kanaan dura seerichi guddifachaa osoo hin bahin dura jechuudha qajeelfamoonni isaa osoo hin bahin duratti hawaasni haalli cal jedhee itti fudhatu jira jechuudha. San amma rakkoo ka'umaa jiru malee erga qajeelfamni bahee ulaagaa san guutee mana murtiitiin osoo mirkanaa'in haalli itti kennamu hin jiru. Dhaabbilee baay'eessee fudhanne daa'ima fudhataniitii miti kan guddisanii ofii miti kan guddifatanii tursiisa baay'een isaanii daa'imman yeroo gatamanii argaman yeroodhaaf achi boqatu maatiin hin barbaadamaa fi imaanaan ta'uu danda'a guddifachaan ta'uu danda'a maatiif argatanii haalli isaan achi keessaa ba'an jira jechuudha. Dhaabbilee keessatti rakkoo guddaa kan nutti ta'aa jiru daa'imman dhukkubsattoota. Namni sadarkaa sanirra hin geenye sadarkaa hawaasa keenyaa daa'ima dhukkubsate fudhatee ofitti makee haalli guddisuuf itti jiru hin jiru jechuudha. Kanas ta'ee san garuu hawaasni daa'ima guddifachaa kenname haa ta'u dursa daa'imni gatamu jiraachuu akka hin qabnedha kan hojjetuu qabnudha. Ittisarratti daa'imni guyyaa tokkotti hin dhalatu ji'a 9 guutuu tureeti kan dhalatu daa'ima san haala sanarratti akka hin geenye hojjechuudha kan qabamu jechuudha. Daa'imni akka hin gatamne erga gara guddifachaatti dhufnee booda immoo maatiin guddifachaa fudhatu ulaagaa guutee waa hunda isaa erga fudhatee guuteen booda haalli inni itti waa lama argaa jirra. Tokko fudhatee daa'ima sanaan booda godhachuu danda'a yeroo godhatetti akka carraatti ilaala. Anaaf carraa guddaadha. Iddoo guddaatti haalli itti fudhatu jira maatii tokko biratti. Akkuma jedhame immoo maatiin tokko erga daa'ima ofii dhalate argate isa san haalli itti loogu jira. Wanti jedhamu san irratti dhimmi sun sirraahuu akka qabu kan ilaallu. Inni biraa rakkoon guddaan ulaagaa irratti xiyyeeffachuu qabaadha. Qaamolee seeraa kenniin daa'imman guddifachaa tokko bakka bu'insaan guddifachaan hin kennamu. Guddifachaa kenninu kan akkamii kennaa jirra ulaagaa san guutee jira kan jedhu san xiyyeeffannaatti kenninee ilaaluu qabna. Dhimmi daa'immanii dhimma qaama hundaati. Kanaaf qajeeltuuwwan mirgoota daa'immanii keessaa inni tokko dantaa olaanaa faayidaa isa olaanaa daa'immaniitiif kan jedhu san bu'uura godhannee deemuu qabna waan ta'eef dhimmoota kanneen jiddu galeessa godhannee hoo deemne daa'imman keenya biyyuma keenyatti aadaaf duudhaa bareeda qabnu kanaan yoo kunuunsinee guddisne faayidaa guddaa nuuf qaba. Kanaaf aadaan keenyas akka itti fufu taasisa kan jedhu sanii ergaa kan qaban. Uummanni Oromoo aadaa bareeda qaba. Aadaa bareeda kana keessaa tokko sirna gadaati. Sirna gadaa keessatti mootu isuma jalatti guddifachaan kan jiru jecha guddifachaa kana haala walxaxaa gochuu irraa aadaa uummata Oromoo waan ta'eef aadaa uummata irraa madde waan ta'eef akkaataa ulaagaa guddifachaan kun akka guddifachaaf namni hamilee horatee namni ilmoo abbaan qabne ilmoo rakkate akkaataa itti guddifachuu danda'uu fi akka ilmoo gatamte itti guddifachuu danda'uuf ulaagaa guddistummaa ittiin mirkaneessan kana seera keessatti akkaataa salphaa ta'een akkaataa walxaxaan taaneen
akkaataa akka guddifamuu danda'u guddifachaan moor jajjabaatee itti fufuu danda'u ulaagaa isaa salphisaniiti osoo seera maatii keessatti hammachiisanii baay'ee bareeda jedha. Inni biraa ammootu guddifataanis ka guddifataa kennus ka guddifatus seera kabajee mirgaa fi dirqama daa'imaa bahee ijoollee boru biyya kana dhaalan akka horatan dhaamuu fi barbaada. Baay'ee gaariidha. Mee keessaa bifa dhaamsaatiin keessayyuu qaamolee seeraa irraa maaltu eegamaa wanta jedhu guddifachaa kanaan wal qabateeti. Haa ta'u akka rakkootti kaasaa turre irraa kanaaf walumaa galatti guddifachaani kaayyoo qaba dhufiitii qaba akkuma jenne sirna gadaarra madda aadaa uummataarra madda seera keessas ta'ee jira jechuudha. Kanaaf keessattuu qaamolee naqaa seera keessa ulaagaawwan ta'an san sirriitti ilaaluu danda'u qabu jechuudha mirkaneessuun dura. Keessattuu manni murtii aldureewwan inni ilaaluu qabu ifatti taa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf haala namicha sanaa, haala dhuunfaasaa, haala hawaasummaasaa, haala diinagdeesaa nama guddifatu sanaa manni murtii ragaa dhiyaatu ragaa namaa osoo hin taane waajjira dhimmi ilaallatu. Keessaa tokko waajjira dhimma daa'immaniif dubartootati isaan ajajee isaan deemanii qulqulleessanii akka dhiyeessanii jedha seera maatii keessatti taa'ee jira jechuudha. Isa kana qixaan sirriitti ilaalanii yeroo tokko tokko ragaan waan san hin guutin sobaan dhiyaachuu danda'a. Sirriitti qixaan ilaaluun barbaachisaadha. Ulaagaa seera maatii keessa taa'e san sirriitti ilaaluun murtiin murtaa'u immoo mirgaaf daa'imaa faayidaa daa'imaa sana kan kabachiisu ta'uudha kan laalamuu qabu waan ta'eef san sirriitti ilaaluun ragaa sirriitti qulqulleessuun gaariidha jechuudha. Gara biraatiin immoo namoonni guddifachaa fudhatanis nama tokko miidhuuf yookaan fayyaduuf ta'uu hin qabu jechuudha. Kaayyoon guddifachaa yookaan faayidaa warraa guddifatuuf yookaan faayidaa daa'ima saniitiif ta'uu qaba waan ta'eef kan ilaalcha keessa galchuu qabu. Yeroo tokko tokko namoonni dhaaltummaa keessaa baasuudhaaf fira wayii tokko guddifadheeraanii jedhamee yeroo namoonni keessaa mulquudhaaf deemu ni jira. Sana ta'uu hin qabu waan ta'eef gara biraatiin dhumarratti yeroo ammaa kana manni murtii aadarree dhaabbateera. Guddifachaan kun seera keessa waan ta'een qofa osoo hin taane akka kaayyoo ganamaa sanatti aldureewwan seera keessa taasisuun guutamuu isaanii odoo aadaan sun ammas karaa jaarsoliin abbootiin gadaafaa ittiin kakachiisan nama fudhatu sana ilmoo kiyyarraa addan baasu jedhee akkaataan inni ittiin wanni jedhamu osoo ta'e gaariidha. Warri maatiin kennan sunis yookaan duruma dhoowwachuudha erga immoo fedhii isaanii kennanii booda garagaranii wanta jechuun gaarii miti. Kan biraa dhaabbilee siivilii akkuma sila kaafne daa'ima kana daldala adda addaatiif madda galiitiif fuudhanii wanta jechuun qabanii faayidaa fi mirga daa'ima kana akkaataa kabachiisuun deemuu qaba. Bakka rakkoon jirtu immoo qaamoleen jara kana hordofan tarkaanfii seeraa fudhachuun barbaachisaadha yaaduu qaba. Hayyee keessummoota keenya aadde Mariimaa Amaanoo biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanitti daayireektara mirkaneessa mirgaa fi nageenya daa'immanii, obbo Aanulee Tufaa waajjira abbaa alangaa aanaa magaalaa Finfinneetti abbaa adeemsa yakkoota adda addaa fi hariiroo hawaasaa, akkasumas obbo Urgeessaa Tsaggaa'ee magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhee as istuudiyoo keenyatti argamtanii seera guddifachaa fi dhimmoota guddifachaadhaan wal qabatan irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota keenya qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Mariisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Qophii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.